Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u jecha isiniin jedha warroonni mana kiyyaa maatiin taane kottuu maatii ta'a isiniin jedha warroonni duraan turtan guddaa galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jedha laayik gochuudha sheer gochuudha na jajjabeessaa isiniin jedha egaa chanaala kanarratti wantoota nama fayyaduu fi akkasumas waan tokko qabadhee isinii dhufaa isiniin jedha uummata dhashtii isiniin jedha warroonni sheer gootan guddaa galatoomaa akkasumas warroonni komantiidhaan na jajjabeessitan galatoomaa isiniin jedha egaa har'a maal qabattee dhufte jechuun kichaan noolu akkuma surratti agartan obboleettii teenya tanaa akkuma nama tokko hojjedhee tan jijjiirama maatii kiyyarreen jijjiira akkasumas ofiin jijjiira biyya kiyyan jijjiira hawaasa kiyyan jijjiira itti biyya ofiitirra fi maatii ofiitirra maatii ofii akkasitti jaalattu sanii fi obboleewwan ofii maatii ofirra akkuma nama tokko biyya namaa deemtee biyya namaatiitti deemte egaa oltee hin bulle namni gaa waa baay'ee nama mudata biyya namaa kana keessa gariin karaa irratti waan hedduu dararaan hedduun irra gahaa dallaalanii gariin immoo karuma irratti lubbuun isaa ba'a gariin immoo achi ga'ee bakka hojjetu maatii sana wajjin walii ta'uu dadhaba gariin immoo rakkina adda addaaf saaxilama rakkoo hedduutu jira nama milkaa'etu nama waaqayyo isaa eebbiseetu hojjetee nagaan biyya ofiitti gala garuu namni baay'ee yommuu biyyatti galu sanni dhibbanna maal fuunee gallaa obboleewwan keenya maal goona maatii keenya maal goona isa duraanii egaa biyyarraa baanee aga irraa jiraannu maatii keenya jiraachaa turre kaza garuu yeroo kara biyya nagaa waaqayyo nu gargaaree haga hojjetannee nagaa fayyaan biyya keenyatti hin galla yoo jennu ni yaaddofna jechaadha maal fuunee gallaa ebeluudha maal binna daa'ima ebeluuti maal goona daa'ima obboleettii tiyaati maal goona obboleewwan kiyya maal goona yaada baay'ee burqisiisna jecha inni sun garuu sirrii miti maaliif yeroo biyya baanu nama waa takka nuu kenne nama sumunii nuu kennu dhabne nama saamunaa kana bitadhu saamunaa kana achitti si fayyada kana qibaati kana achitti dibattamee hodhu nama siin jedhu agartu jechaadha gizee biyya baatu dhugaa dubbachuuf taanaan mee yeroo hundi keessanuu ni beektu nama meeqatu mee gizee sin biyyarraa baatanii maallaqa xiqqoo isinii kenne maatii keessanii dhala yookaan maatuma keessanii gariin immoo maatiin kan hin gargaarine jira jechaadha gariin kan maatiin waa takka ittiin kennine ni jira jechaadha kanaaf garuu waan hedduu san keessa gadararaa hedduu san keessa dabarree garuu shamarran biyya arabaa gara laafetti dhugaa ofiishi akka shaamatitti baqti nama ifa kenniti kanaaf ofiishitti ni dararamti nama ni gammachiisti ofiishitti ni gadditi nama ni gammachiisti ofiishitti ni beelofti nama ni nyaachisti ofiishitti ni daarotti nama ni ufisti ofiishitti waan meeqa akka shaamatitti osoo baxxu osoo ganama qorsii hin nyaatin misaanatti gaa osoo misaa hin nyaatin iraan gaa ofiishitti takka osoo hin nyaatin warri bira hojjettu lama sadii gizee isaanuma hojjechaadha osoo kana qorsii nyaatin kana fixeetan nyaadha osoo kana godhin kana fixeetan nyaadha oduu jettu biiftuu natti lixxee bareetii jecha osoo miillishii akka ibiddaatti shii boba'u hoduu dhaabbachuu dadhabdu giddii ishiitii hojjetti osoo boqonnaa ishii barbaachisu namni dadhabde meeqtaa'ii jedhuun hin jiru garuu darara san keessa dabartee shamarran biyya arabaa nagaanuu biyya ofiittoo galte intaltee beluu maal fiddee dhufte intaltee beluu maal qabdee dhufte yoo homaa hin qabne yaada biyyaa baate malee homaa yoo qaba fidattee dhufte jedhu garuu namni keenya nagaa hin barbaadu jecha nagaan galuun waan tokko waanuma tokkoof hin dhibbatinadha waaqayyo nagaa sin godhe haga hojjetta sanni xiqqoo taatu ishiirratti waaqa qaradha garuu immoo yoo immoo waaqayyo nama gargaare fayyuma ofiitti nu nagaan fayyaa ofii abbaan barbaade waa fe'aa ta'u fayyaa ofiitti nu galuun waan tokko egaa obboleettiin teenya tungaa akkuma nama tokkootti biyyaa baate kan ishiitti tasin deebi'a guyyaa kaleechaa fooqii kurnaffaarraa biyya beerut yookaan libanoon jedhamu sanirraa akka gareeni osoo qulqulleessitu maskootee osoo qulqulleessitu kuufteedha hin beekamu gariin immoo namni reechirraa aa'u hin beekamu waaqayyo jabbuun hin dubbisini hin beekamu lubbuun ishee akkaatti boqotee yaa'u ganama keessa sa'aatii 9tti kan kufte jechaadha akka Itoophiyaa sa'a 3tti kan kufte naannoo sa'aatii 2 fudhatte gaa 2 jechuun akka Itoophiyaatti 8tti fakkaate inna akkasii kana hundame haati biran jirtu obboleetti biran jiru gaa namni ishee ilaalu tokko hin jiru akkasitti dhiinni ishee conqola'e waaqayyo maatii isheetii fi
Firroottan ishii jajjabinaa kennuuf jannaga. Osoo hin dhalatin, osoo bakka yaadde hin gahin. Karoora ishii meeqa otana kaayyoon ishii meeqa kanan godhadhe sanan godhadhe biyya keetti galitan maatii kee wajjin jiraadhe sanan jette karoora ishii gaa hunda waaqayyoon gaarummaadhaa fi karaatti jala hambisee idimee guutuu kan garaa maatii keessaa kan hin baane. Kanaaf adaraa keessan namoonni biyya namaa keessa hojjettanii of eeggannoo guddaa waan hunduu gisee sin jiraattanii gisee sin hin jiraanne ala wanti jiraatu tokko hin jiru. Kanaaf of eeggannoo siniin jedha of eeggannoo adaraa keessan of eeggadha gisee jiraattaa waan hunduu ni jiraata gisee sin hin jiraanne waan humti jiru tokko hin jiru. Of hin gatiinaadha of eeggadhaadha. Kanaaf yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaa jedhanii yemmuu namoonni hin taane maqaa namni hin beekne yemmuu maqaa ishee kaasu shamarri biyya Arabaa goota akkanaa tana ishee lubbuu ofii dabarsitee namaaf jiraachistu ishee beeloftee nama nyaachistu ishee waan meeqa dararraa meeqa waan meeqa siqaayii meeqa dabartee ishee jiraattu tana shamarran biyya Arabaa. Kanaaf namoonni baay'ee waa'ee ishee gisee hin beekne xiqqeechanii yaadu. Shamarran biyya Arabaa ishii kaayyoo fi biyya ofiitii fi maatii ofiitii fi nama beela'ee nama rakkate rakkina baasu kan hin baranne kan barsiistudha. Obboleechi isheetti qalama bittee meeqa keessan hime obboleewwan keessan barsiistanii kan hojii qabsiistan maatiin keessan kan mana hin qabne mana atti ijaartan meeqa keessan maatii keessan mana citaa keessaa bastanii qorqorroo ijaartan maatiin keessan baadiyyaadha kan magaalatti galchitan meeqa keenya jira dhugaa dubbachuuf oote shamarran biyya Arabaa ishee warqii daa'ima tana. Dahaba akkasii tana jechaadha. Kanaaf adaraa keessan namoonni biyya namaa keessa hojjettan haga hojjettanii yoo ta'u isin dhukkubarree nagaan maatii keessanitti galuudhaaf yaada. Yaa'u garuu arra galla boru galla waluma jennu guyyaadhaan ji'aan oduu lakkoofnu jiini zooree nutti dhufa waggaa zooree nutti dhufa. Rabbi hunduma keenya bakka jirutti nutissee nagaan akka maatii keenya irraa baanitti nagaan biyya keenyatti nu haa deebisu. Waaqayyo biyyeen galaba garbuu haa taatu fi waaqayyo dhaaltu mootummaa isaa haa taasisu obboleettii biyya namaa keessatti conqolaataa yaafte maal godhu.